عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتها كبجمتوتا إلوتو أكم جرت فياك سني بكم جرتني تناجين ربي سمبر هجراتو إيجا إلوتو ورسكم عليكم قومي جاركا بفعدتي وكم بفوريداتين ديزايني على أنسنين كودين فجرا قومي جاركا كون صوفا دا في التفيدمنا يجولين باين كومنتيدان على كمين صوفا دا كتلان منتقسيسي وانجتانير ديزايني براتين صوفا داف على كمين كتلان سنتقسيسو كودين فجرا أنا ولين إيجا ديزاينين كينيا نكون هارا بايتو كل بريدا صوفا دا في التفيدمنا برجما في اللي فيدمون دندينيا غرو باينا صوفا دا بايتو كبريدا كان صوفا تكو دي باسيتا ننجرا على كمين كجل قبل على كمين كتلان نسمتنا غرسيسا أنا ولين إيجا كما بيكم مكري كان نندهي كان اللي kana bolakka kana qofan fayyadama isa kana immoo guutuu kanaan fayyadama jechaadha. Kanaaf karrii kana lachanii isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti akkuma yeroo tokko qubatti maree yeroo tokko sansalataan isinitti agarsiisa. Kana quba kootti haala kanaan maree isinitti agarsiisa jechaadha jalqaba isaa. Erga namma kana maradhee quba koo keessaa baasee isii kana keessa tokko dhaadhaa jechaadha. Siin quba koo irra maradhe kana keessa tokko yeroo meeqa dhaanna 17 dhaanna 17 dhaanna jechaadha. Sansalata barbaachisu 1 2 3 4 5 6 ala kanaan 17 dhaanna jechaadha. Sii kana tanaanneeffanne egaa haala kanaan 17 dhaadheera. Erga 17 haala kanaan dhaadhee fedee amma isii kana bakka kana keessa waliin qabsiifadha jechaadha. Bakka jalqabne sana keessatti akkas koone walitti qabsiifanna. Sana booda akkas koona. Erga amma kana godhanne 1 2 3 sansalata 3 ol dhaanne sansalali 3 akka double crochet tokkotti nu fayyada saniin jedheera. Amma akkinu goonu bakkuma sansalata dhaadhe keessa double crochet tokko ol dhaadha. Ammallee boolla taanu keessa sansalatni nu barbaachisu sirratti double crochet 2 boolla tokko keessatti dhahanna jechaadha. Kun haala kanaan crochet koo akkasiin maradha. Boolla sii kana keessa tokko amma sachuma keessa 2 double crochet 2 boolla tokko keessa dhaanna jechaadha. Kunoo 1 2 ammallee boolla taanu keessa 1 2 agartanii haala kanaan 1 2 jalqaba 17 waan irra dhaanneennaan amma boolla tokko keessa double crochet 2 gaafa dhaannu meeqanuuta 34 nuuta jechaadha naannoonsa. Egaa ammas fidee haala kanaan zuurii guuttadhee kan hin jira. Haala kanaanan kana 34 irra keessatti dhaadheera jechaadha. Ammas irratti isii kana walitti qabsiifachuuf akkuma argitan bakki kun banaadha. Kana walitti qabsiifachuuf crochet koorratu akkasiin maratiin bakka sila sansalata 3 dhaannee akka double crochet tokkotti fayyadamnetti mataa isiirra akkas baafannaa jechaadha. Haala kanaan finnee mataa isii erga qabsiifannee finnee asumaan akka ol baafanna. Erga ol baafanne amma 1 2 3 sansalata 3 ol dhaanna. Erga sansalata 3 ol dhaanne amma achuma keessa double crochet tokko dhaanna jechaadha. Ammas double crochet tokko achuma keessa dhaanna. Ammas boolla taanu keessa double crochet 2 dhaanna. 1 2 agartanii amma 4 nuuteera jechaadha. Sana booda sansalata 1 2 sansalata 2 erga dhaanne erga sansalata 2 dhaanne boolla 2 irra tarkaanfanne kan sadaffaa keessa ammas akkuma kana dhaannetti dhaannaa jechaadha. 1 2 sirriitti mul'ata dheeyyaadha. Boolla 1 2 kana irra tarkaanfanne kan sadaffaa kana keessa
double crochet lama fudhanna erga sansalata lama dhaanne jechaadha. Tokko lama double crochet lama erga fudhee ammas sansalata tuun godhin crochet kootti maradhee boolla taanu keessa ammallee double crochet lama dhaadha. Agartanii amma meeqa nuu ta'e 4 nuu ta'e jechaadha. Sana booda sansalata lama dhaanna erga sansalata lama dhaanne ammallee tokko lama boolla lama keessa tarkaanfannee kan sadaffaa kanarra double crochet lama boolla tokkotti achuma ammas double crochet lama boolla tokkotti boolla lama keessa double crochet 4 fudhanna jechaadha. Ammallee sansalata keenya dhaanna kanatti nuuf ta'a jechaadha. Kana jechuun isii kana dhaataarra ani saaluma kanaan 3 dhaadheera jechaadha. Egaa ammallee haala kanaan zuurii guuttadhee kan hin jira. Erga kana dhaanne amma fidee erga zuurii guuttadhee haala kana erga nasiin gaadhe amma isii kana walitti qabsiisuuf akkuma sana sansalata dhaanne crochet irra tuummarin finnee bakka sira sansalata 3 ol dhaanne keessa mataa isaa akkas qabanna jechaadha. Haala kana akkas ol fidanna. Agartanii amma haala kanaan kana dhaanneerra jechaadha. Erga kana dhaannee kirrii biraatti hidhanna. Egaa erga haala kanaan kana dhaannee isii kana jechuun kana jechaadha. Kanaan jalqabannee asirrattis kanaan hin jalqabee jira. Amma kan nuti dhaannu dizaayinii isii kana itti dhaanna jechaadha. Dizaayinii isii filaawaraa fakkaattu kana. Erga akkas godhannee isii kana keessa mataa isiirra akkam deemsifannaa jechaadha. Kan nuti akkas deemsifannu irra keessa kanaatti omaayyuu akka dhaawuun nu barbaachisneef. Haala kanaan akkas dhaannee tokko lama 3 sansalata 3 akka double crochet itti fayyadamna. Amma tokko lama 3 4 boolla tokko akkuma yeroo kaanitti dhaannee irraa jechaadha asirratti. Erga 4 boolla tokko keessatti dhaannee amma sansalata tokko lama sansalata lama dhaanna. Erga sansalata lama dhaannee kanarra tarkaanfannee ammas boolla taanu kana keessatti double crochet 10 dhaanna. Boolla tokko keessatti double crochet 10 tokko keessatti 4 dhaanna jechaadha. 3 4 5 haala kanaan boolla tokko keessatti 10 dhaadheera. Asitti jalqaba 4 dhaadhee jira. Ammallee erga sansalata lama dhaadhee isii kana tarkaanfadhe boolla kana keessa double crochet 4 dhaadhaa jechaadha. 2 3 4 haala kanaan zuurii guuttanna. Sababni isaas 4 gurguddaa 4 10 dhaanna 4 dhaanna jechaadha 8. Sababni 8 ta'e isiin jalaa kun 1 2 3 4 5 6 7 8 jechaadha. Jalatti 8 waan dhaanneef irra keessatti ammallee 8tuma dhaanna. Boolla tokko keessatti 10 dhaanna. Sansalata lama dhaanee boolla tokko keessatti immoo 4 dhaanna jechaadha. Tole ammallee haala kanaan zuurii guuteera. Ergan kana godhee fedee qabsiifadheera. Sana booda isii kanarraa akkuma jalqaba sanatti himee crochet irra tuummariin tokko akkas keessa baafanna. Amma tokko lama 3 double crochet 3 wal dhaanna. Sana booda erga wal dhaannee crochet keenya marannee finnee bakka jalqaba 4 dhaannetti afran sana lama buqqirree walakkaa 4 keessa double crochet 4 dhaanna. Ammallee tokko lama 3 4 kana waluma dhaannee jechaadha. Erga kana dhaannee amma tokko lama sansalata lama dhaannee crochet keenya irra marree
bakka sila double crochet kudhan boolla tokkotti dhaane amma immoo irra keessa double crochet kudhan boolla tokkotti dhaane kana irra keessa isaarra tokkoon jaraa keessa tokko qofa dhaannaa jechaadha. Kun haala kanaan isiin kun tokko mataa isiirra double crochet tokko naadha. Ammallee bukkee isaarra double crochet tokko naadha. Irra keessa isaarra double crochet tokko qofa dhaanna. Sansarata tuun dhayin sila kun nan boolla tokkotti dhaanne amma immoo irra keessa isaa tokko dhaannaa jechaadha. Kudhanuma nuuf ta'a garuu mataa tokko irra tokkuma dhaanna. Akka jalqabaa double crochet lama boolla tokkotti dhaannu jechaadha asirratti bakka 10 dhaanne sanarratti jechaadha. Inshallah siniif galadhee yaada. Mahala kanaan 10 dhaadhe tokko 2 3 4 5 10 jechaadha lama lamaan. Dizaayiniin isaa haala kana nuuf ta'a. Kana jechuun kunuunsa kana jechaadha. Kan lammataa kana. Erga amma kana dhaannee ammas sansalata lama dhahanna. Erga kana dhaannee amma finnee kana afur dhaanne sida keessa lama irree walakkaa afurii keessa afur dhaannaa jechaadha isa kana. Kun bakka sila afuritti dhaanne irruma keessatti afuruma dhaanna deebisne. Lama bakka lamatti qoonne afur qixxee irratti afur dhaannaa jechaadha haala kanaan. Egaa haala kanaan ammas fidee asiin ga'een jira. Ergan akkas godhee amma dizaayinii biraa ammas itti uummannaa jechaadha. Dizaayiniin kam kanatiyyuu bakka kana jara kan akkas bitaa mirgaan faffacaasee jalqaba isaa jalqabannaa jechaadha. Haala kamiin akka ta'e ammas fidee sansalata 3 dhaachuun dagannu. Erga dhaanne amma kan jalqabaa kana keessa agartanii bakka 4 dhee kana keessa tokko afurarraa tokko fudhee walakkaa sana keessa double crochet laman dhahadha. Agartanii ammallee tokko lama sansalata lama dhahee ammas tokko walakkaatti hambisee kan itti aanu keessa boolla tokko keessa double crochet laman dhahadha. Ammallee sansalata lama walakkaadhaan sansalata lama dhahanna. Erga dhahannee finnee kunoo afran kana bakka 3tti baafataa irraa kunoo sii kana bakka 2tti akkas qoodee walakkaa sii kana keessa double crochet lama fudhaa jechaadha. Bakka 2 dhahanne sana keessa lama bakka 2tti baasnee walakkaa isaa keessa double crochet lama deebinee dhahanna. Meeqanuu ta'e amma 6 ta'e jechaadha. Erga 6 dhahanne asirratti dizaayinii meeqaffaa zuurii 3ffaa geenyerra. Zuurii 3ffaa kana dizaayinii sii kana haala kamiin akka irratti dhaannu sinitti agarsiisaa jechaadha. Sii kana amma sii kana sansalata lama dhaachuun dagannu. Erga sansalata lama dhaanne kirooshii keenya irratti akkasin mariin finnee bakkuma sila 10 tokko 10 dhaanne irra as tokko akkas dhahannaa jechaadha. Haala kanaan erga dhaannee tokko lama 3 sansalata 3 dhahannaa. Deebisnee sansalata 3 kan boolla sii kana keessa boolla sii bukkee keessa akkas fudhanna. Akkasitti harkifannaa jechaadha. Ammallee akkas keessa baafanna. Erga keessa baafannee tokko lama 3 sansalata 3 dhaadheera. Ammas boolla taanu keessa kirooshee koratu akkasiin xalafatiin fidee boolla biraa keessa akkasin galfadhee asiin jalaan harkifadha. Sana booda ammas kirooshee koraan akkasin baafadha. Ammallee tokko lama 3 sansalata 3 dheeraa. Ammas boolla taanu keessa akkuma hanan dhahadha. Tokko lama 3 ergan dhahadhe ammas boolla taanu keessa as gasheetan jalaan akkas fudha. Sana booda akkasin xarafadha. Tokko lama 3 ammallee boolla taanu keessa haala kanaan fudhadha.
tokko lama sadii boolla biraa keessa harkifadhaa jechaadha. Kana jechuun dizaayinii isii kana akka nuuf uumuuf jechaadha. Ergasii kan akkas godhannee sansalata lama dhaannee ammallee bakka silaa afur dhaanne keessa lama bakka lamatti baasnee double crochet tokko boolla tokko keessa dhaannaa. Ammas sansalata lama dhaannee double crochet tokko boolla tokko keessatti dhaannaa. Tokko lama sansalata lama dhaannee double crochet tokko boolla tokko keessatti dhaannaa jechaadha. Haala kanaan guddifannaa. Viidiyoo biraatti inshallah saniin xumura. Viidiyoon kun yoo sanatti tole like, share, subscribe gochuun na jabeessaa. Daqiiqaa dheeressuu waan hin barbaanneef viidiyoo kutaa lammaffaa irratti waliin xumura.